السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم استاذ نجا؟ طيب الحمد لله. الحمد لله بقى جراتن قاعد كان قبل. namni tokko birriin takka yoo walitti qaban jechuudha waan tokko dalaguudha yookaan masiidaan ijaaruutis ta'ee yookaan immoo guruppii wahii tola ooltummaadhaa fi akka ittiin yeroo rakkataan gargaaranii birrii tokko walitti kuusanii lafa kaayanii birrii san yoo waggaan irra naanna'ee zakaan irratti wajjaba. Masgiidaan ijaaruuf yoo walitti qaban tuni mana rabbii ijaaruuf gartee walitti qabanii waatti bitanii taan waatti bitanii kasii kaayan igalu jira. Tamanaa gartee rabbiitiin ijaaruuf walitti qaban zakaa irraa baasuu irraa waan agarreeni Allahu alam akkas. Taammoo guruppiin takka tola ooltummaaf walitti qabdee maakata ittiin gargaaruudhaaf akka buusiitti fa'aa walitti buufatanii akkasitti waan biraa yookaan giddu biraa keessa barbaadu osoo hin taane rakkataa yeroo rakkataa waan akkasitti gargaaranii osuma akkasii birrii akkasii walitti qabanii ta'an waggaan irra yoo naanna'e akkasii sun. Meen ilaala tanallee inshaallah. Ayyee galatoomaa alfaadha kanumaan gaafadha. Jazakallah. السلام عليكم. الو. وعليكم السلام. شيخ. شناري. قافن كوا شيخ قافن انت هذا ما قافر. شيخ نوار. akkata taate garee takka jira gubbatti facebook waan kana gubbatti online kana gubbarratti whatsapp bina fayyadamanii ayye garee saniin mala kafalee seenee ture ji'a 8 dura ayye garee biizinasa inni hojjetanii garee tana namaa fi irreeta kan dalanyu akkasitti nama fe anille nama bidi mare mala kana harkatu nama kana bidi nama ma fi nama fa bidi khafalti harkada akkasittin segiru jira gareen kun dhiiro haraan wo halal waan jamun sirabar barbacha wanta na yeroon dhabe qajoolotti waan kana keessa hubadha jee yerootti dhabee argachuu dandeenye maalifana irraa dubbachuuf qorannoo irra goone akkaataa cufa barree irraa dubbadha malee hedduu waan kana keessa beekuu qaba inshaallah yeroo hedduu naaf kaate akkasitti hedduu baay'ee takka horii tokko argame mala gara akkadachina illee maalinni kun haraa immoo halaali waan jamurra narra wal qabee sheekaan gaafadha jeetti ture mee ana malees ulamaa'ii sheekota wanni ulamaa'ii itti gaafadhu anis meen ilaalla akkas inshaallah yee inshaallah sheekan ninga fadha rakkoon qabu gaafi takkaan qaba mallee tabira ayye saayiba kiyya tokko ka jabaa wajjin turre innilleen raqama seerkadhee waan si gaafachuun dhaqqabini fanumaa si naa gaafadhu naan jennatti himatee ture soomana kana jechuun soomana kana hammaa kanaa miti biyyuma arabaa tana keessa jiranii soomana yeroo dheeraadhaaf soomanni irratti ture irratti hafe jechuun kan fitin jala soomana baaqin irratti hafe kana soomana kana keessatti irraanfate hammana irratti hafe hin beekne akkamittiin narratti dhiiroo soomanni kun akkamittiin firraa baasaa akkamiin narratti dhiiroo soomana barreen gaddaati akkamittiin baasuu danda'a jeen na gaafate habarreen gaddaati miti habarreen gaddaa dura waggaa soomanni kun waggaa afur waggaa 5 muqaddur taachuun dhabdu karatate afurii 5 yookaan 6 hanga taate hin beekne laal amma afuri moo 5 hin beeku yoo jee afuri moo 5 yoo hin beeku taate hin beeku yoo hojjau taate 5 soomanii attaan 5 moo 6 yoo jee 6 haa soomanu 6 soomanu shakii keessaa ba'uuf ayyee sheekha kan jira kun qabatee yoo biileera dhugaa galatoom ayyee galatoom inshallah السلام عليكم. الو. عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله الرجل قافي ويكا ما شركت. قيان الرقم محمد أيه قافت كنا كنا
jabaattan irra fakkeenyaaf namni soomana qabu tokko muuziqaa yoo dhaggeeffate soomanni isaa ni badaa? namni soomana qabu tokko muuziqaa yoo dhaggeeffate soomanni isaa ni badaayi. Duraan dursee shari'aa islaamaa keessatti muuziqaa dhaggeeffachuun haraami. soomana keessaas soomana alaas. ومن الناس من يشتري الله والحديث جي ربي سبحانه وتعالى أدو قرتي واللي وارد دادا موسيقى چاقاسون شريعة إسلامات حرام دوركا سومنا خيسا سومنا علاس سومنا خيسا يو قرتي ودو سومنا قبو واللي تبانتيو سكرا كراميلا خانيو قد تبانو تاتي وهذا دوركادا سومن نساء درا بدا سومن نفرا سومن انفرو ولكن مو سومن نغرتي درا إرتا سواب سومن درا إرتا مالي سومن انفرو أما سيغالي أكس تنافو سومن غيزا سومن آلاس ولا موسيق أما namni Facebook laalu kana Facebook kana raadiyoo waan ta'eef qabaallee argatu faa danda'ani osuma Facebook laaluu muuziqaa irraa dhufe yoo niyyaan isaa dhaggeeffatu irraan qabaatin sagalee san takkitti badhagaa'uudhaan wanni isatti lakkaa'amaan jira. Lakki akkuma irra fidetti gartee dirr yoo jee gartee wallee tooni godhe dhab jedhee boqochiisu kaa dafeet boqochiisa. Itti dhiifatee gartee yoo caqase immoo dilii biraati. Sigalee? Nagalee jira gaafii lammata. Fakkeenyaaf imaama salaataa jiru alaa dhufi yookaan immoo ittuma waddaatutti isaanii jilba qabatte fiigaa dhufee yoo kadha qabattu taate salaata kana jilba irratti kadha qabattee yoo tol ka'ee hin guuttatin salaatni kun naa guuttame moo hin guuttamne ka jedhu. Gaafii bareeddu garuu gaafii khilaafa qabdu ta yeroo dheertuu nurraa fudhattu yeroo hedduu irraa dubbadhee jira. Hedduurra wal dhabde ulamaayin ولكن الراجية سيقال ورّي قرتي جلبرة دقبتي ورّا جوز نجرا ورّي مو جلبرة يو دقبتي دقبن نخيه قوتو قبا جوسن ورّا سني وجي جرانوتي ورّا قرتي خيه قوتو قبا جو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديثا قبا نيچو مالك مسالاتنا ورّي قرتي ترجيه قده خران سرين كيه قوتو مو قبا ورجي إمام البخاري علماء قرقودو أخيرا شيخ محمد ولون ورقام يقوتو رادوبة ذخيرة الأقبا غيدتي تنافو جلبر يورا قبتي خلافة جلابو خي قوتدو خلاص أما سي قلتي؟ نا قلتي جرتي أكس يا غافي صدفة غافتو دندا غافت Makanya fi hama wanni jedhamu kun nama tokko maqaa dha'uudhaan khayrii isaallee dubbatan kayo kaamtu isaallee dubbatan hama jedhama moo sila khayrii isaa yoo dubbatan haman jedhamu. Nama tokko khagartee khayrii isaa dubbattu khawaan gaarii isaa dubbattu haman jaam. Hama jechuun ذكرك أخاك بما يكره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من الغيبة جي صحابة ولك أبير كما ربي وانجين أتدرون من الغيبة هما يجوا ما يجوا بيتين يناني الله ورسوله عالم جن رب ما في رسوله بيخ صلوات ربي السلام عليه جنان وانجي الغيبة ذكرك أخاك بما يكره هما يجون وبليس خي وان النفين اللي سدوبتشو وان النفين يوغرتي خدك وتاتي وان النفين اللي سدوبتشو هما جامتي لما تقول وان النجالته وان النك أبو haala gaarii qaba akkana yoo jette amanjaa ammadde si baate na baate hayya galatooma jazakallahu khayra galatoom inshallah jazakallah inshallah jazakumullah khair jazaa baatii ramadaanaati warri salaatan salaanne soomana qofa soomantan ربي قد اسنومي سدادا ربو ما اسنومي سدادا مالف اكما ريفو جيتي سلاني قبتي لمن تنا دوبديتي قبتي تكي تنا دوبديتي ان شاء الله ديانا وانجي رسول صلوات ربي السلام عليه اول ما يحاسب العبد يوم القيامه الصلاه اذا صلحت صلح سائر عمله واذا فسدت فسد سائر عمله
yoo gaafa qiyaamaa wanni rabbiin dura isaabu salaata gabricha jechuudha. Wanni rabbiin dura isaabu salaata isaati. Yoo salaanni tole dalagaan isaa juftini tolti. Salaanni isaa yoo bade dalagaan isaa juftini baddi. Namtichi salaata salaanne akkamis soomanee dalagaan tiyyanaaf tolti jee yaada. Billah alaykum. Izaa salaat saa'iru amalii jee. Salaata isaa toluudhii salaatee toluudhiisi niu salaatutti hin jiru. San gubbaan niin soomanaa jedhu. Rabbi sodaadhaa. Rabbi haa sodaannu salaata soomana keessaa fi soomana alaas akkan dhiifne qabrii namni si hojii rafu tokko hin jiru. Kophaatee raftaa. Sigalee namni waa takka si godhu hin jiru. Dalagaatee waa si godha. Abbaan kee umaa si hin godhu. Ayyoon tee umaa si hin gootu. Ilmaan kee fi obboleeyyan kee umaa si hin godhan. Gosti tee umaa si hin gootu. Sabni kee maayyiiratti umaa si hin godhan. Sabni gara maayyiira dhufa. Tanaafuu ifitti hin taphatin. If hin gowwoomsin. Salaata salaatii. Soomana soomanii. Nagayatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.